हाथ पकड़ो और चलो इडियट्स एक दूसरे का गधे अस्कुट कुट चलो Is the time to disco? प्लीज नाउ बोथ ऑफ यू शट मालो शिल्लचू चालीसा एंड यू हाये क्या है माली wanti kun dubbadhu dubbadhu ऐसा लग रहा है हम akkan na fakkaata mana barumsaa waan deemaa jiru na fakkaata पापा यूं ही abbaan kiyya हाथ पकड़ के akkanumatti harka kiyya na qabee mana barumsaa naan deema ture तुम्हें क्या हुआ ati maal taate abbaa kiyya yaadadhe सॉरी कब मौत हुई ifama yoom du'een वो जिंदा है lubbuun jiran ऐसे याद नहीं कर सकते akkanaa yaadachuu hin danda'an Of course, ni dandeessi मुझे पापा की बहुत याद आती an abbaa kiyya haalaa yaade पता नहीं क्यों हम सब hin beeku inni hunda kennaa nu dhiisee deeme haalaa yaadeen थैंक यू सर galatoom kabajamoo हे नैना hey nina तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी लगी ati waggaa boottu sirraan bareedu उससे मैं अच्छी लगी ati waggaa aartu haalaan sirra bareeda अभी पापा की याद आई ना waggaa abbaa kee yaadattu मेरे बारे में सोच लेना गुस्सा आ जाए waa'ee kiyyaa yaadi ifiin aartaatu hey आई रियली लाइक यू नैना an haalaan natti tolta neela haalaan natti तुमसे tolta ना मिलूं ना si woo wal hin मेरा argin दिन पूरा नहीं होता guyyaan kiyya naaf hin bareedu ee क्या कह दिया ammaal dubbadhe You're so cute. ati haalaan namatti tolta ओके आई एम मोहम्मद अली No, you're amma amma daaliidha lakki ati haalaan namatti tolta गुड मॉर्निंग लैला nagaa bultee leelaa nagaa bultee rooyit लैला leelaa rooyit leelaa तुम्हें बोलना आ गया ati dubbachuullee dandeesse maal jechuu keeti dubbachuu jalqabde कल रात को तुम difam eda galgala isin lamii qajeelchuu dhufe sa'aatii waan narraa deebiif asuma rafe homaa jechuu miti biroo mee bishaan fudhadhu लास्ट नाइट yaa gooftaa eda galgala मॉर्निंग कांता भाई nagaa bultee kaantaba ciree fi gaazexaan keessii qophaa'ee jira केला ansii ka'u एंड सम एप्पल रोहित इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे ati wal nun barsiistu जी ये ittuun aman jedhama inni कांता बहन tun immoo kaantabaay ati akkam nagaumaa Rohit Baba, rohit baba you can? ना दीदी का नहीं कांता बहन waan biraa barbaadda waan barbaadu kaantabaay तो तुम नैना से पार्क में नहीं मिले ati neena iddoo paarkii sanitti wal hin garree jechuudha paarkii नहीं lakki nu gola kilaasii MBA'tti wal barre वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी yeroo jalqabaan jaallanneen ture amma hin beekaan hangamta kana nama ajaa'iba करीब हो isin lamiin hangana takka walitti kalooftan wajjin baatan shareellee wajjin bashannansiisuudhaaf karaa laa baatan ati dabalata barbaadda lakki neena wajjin immoo lakki hanguma hiriyummaatti na wayya kanneen ati miti waa'ee aananii haasaa si dabala na dabale हैव अ गुड डे थैंक यू हां सी galatoom booda wal garra oo dhiifam मैं बताना ही भूल गया an sitti himuu dagadhe मैं कुछ नहीं मालूम waa'ee neenaa homaan beeku amma garuu wanta hunda beekee jira daayirii kee kanarraa si ati daayirii kiyya dubbiste कोई पढ़ा जिसमें लिखा है तुम ati चड्डीज पहनते हो paantii diimaa akka kaattu qofa dubbise aman hin ta'u kun कांट रीड माय डायरी ati yaadannoo kiyya dubbisuun hin ta'u jani haay akkam tajaajilli kenna haalaan bareeda keessattuu ka jettan sun Coming, father, coming. dhufaati jira Tom, ati maal asii dalayda bakkaan deemu hundaa na duuba deemta si kadhadha maaloo ati na duuba deemuu dhis हाँ देखो तुम फिर वापस maal akka ta'e beekta laal ati ammallee deebitee dhufte deeme si deem नैना neena नैना neena विद यू कम ऑन ansiin taphachaatti jira kootu malee laala waa sitti himuu barbaada anumaa dhagahuun barbaadu घर में ना नहीं कहते
mana waaqaa keessatti hin ta'u namaan hin jedhan calis कल रात को मुझे पहली बार ऐसा ede galgal yeroo jalqabaatiif akka na dhagahame ati akka dubartoota biraati छुपा कर क्यों रखना ati garuu dubartii takka of keessatti dhoksitee jirta waan tokko dabalataan हमारे पापा जहाँ पे भी abbaan kee bakka fedhe yoo jiraate si argaatti jira तुम्हारा दुख aarii kee gadda kee wanta hunda argaatti jira akka tasaa से तो रू भी रहे si wajjinillee boohaatti jira amma imimmaan isaa ati raaquu hin dandeessu लेकिन खुश रहकर garuu gammachuun jiraattee seeqattee रोना रोक सकती है isa boochisuu dhaabuu hin dandeettame boqootee dhooqasan अनैना मेरा हाथ छोड़ nina harka kiyya gadhiisi namoonni maal jedhan डिम्पल dimpili kee मैं आई स्वीटहार्ट अमन माथुर का जादू aman चारों ओर maatur फैल रहा था। maajikiin isaa karaa hundaanuu babal'atee ture namni amanee amanuu baate बातों में आ गए थे। namni hunduu dubbii isaa tole jechuu jalqabe दादी कम्मो और विमो ने गाना akkootiyaa fi kammoon sirba sirbuu dhishan लगा लिया। musiibaa haaraa nutti jalqaban hunda keenya ammoo nu ajjeesan maaridaala mata duree sirbichaati bareeda अगर ऊपर था ये हाल hoo haalli gubbaa jiru kana ta'e gaditti ammoo nyaata hojjechaatti jira walakkaatti buusati sooda xiqqoomatti buusati soodatti dabalati अमन कुछ भी कर सकता aman wanta fedhe gochuu danda'a कुछ भी। waan fedhe जिया के परफेक्ट परिवार में एक नया जिया- मेहमान आ गया maatii ishii guutuu keessa keessummaan haaraan tokko dhufe si jaaladhaan aman और जहाँ तक मेरा सवाल था gaafii waa'ee kiyyaa ta'e never believe it। hin amantan kana हंसने लगी थी an kolfuu jalqabe sheeqachuu jalqabe डर लगता था in sodaadha ture इतनी सारी खुशियाँ gammachuu hangana ga'u हम अगले मोड़ पे तो नहीं karaa itti aanu irratti gaddi wayna mudataa jedhee halaan yaaddaa ture shi maal taate ऐसे क्यों बैठी maaliif akkana teetta namatti du'e cadhisa aman na dhagaye मुझे थोड़े और वक्त की जरूरत है ani yeroo dabalata na barbaachisa मिल सकता रेस्टोरेंट yeroo argachuu hin dandeettu manni nyaataa cufamuu edaa ati amma ajajadha waa'ee mana nyaataa isaatiin jiru ansiin taphadha firiyaa kun yeroo qoosaatii miti dhimmi kun haala yaachisaadha niiyork dhufuun dura ansitti mee ture maal jechuu barbaadde an niiyork dhufuun qabu hayyoom akkana jedhe an niiyork dhufuun qabu ture sisii galaatti hin jiru hayyeroo na barbaachisa kiyyaa fi kee नो मजा hayyee kana caala मैं न्यूयॉर्क सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए sababa kee dhufe an siif dhufe amma waan ati jettu akkasuma ta'a रहा सवाल मेरे वक्त gaafii waa'ee yeroo kiyyaa ta'e अब तो मेरा सारा वक्त तुम्हारा amma yeroon kiyya hunduu keeti yeroo meeqa ji'a lama 2 महीने में हमें ये जगह छोड़ ji'a lama keessatti nu iddoo kana gadhiisuu qabna जी if you don't mind yoo shinnatti mufatin yoo awwaashin qarqaaruu danda'a yaa rabbi guyyaa rakkoo akkanaan nu mudate gujiraatii kanarraa ka mallaqa fudhannuuf बुरी नजर लग गई आप eenyutu budaan nu nyaate simattu budaan nu nyaate jaartii ilma kiyyaa हाथ बटाया ati yoomna qarqaarteeti ka amma haalaan gaddayeetuuf harmee maaloo amma ishin lameen nu hin jalqabina dhimmi kun haalaan yaachisaadha Shut up, अमन ये हमारी furmaatan qaba calisa man kun rakkoo mana keenyatti kanaaf siin jedha calisa boo देखो जेनी laal jeni आपका ये रेस्टोरेंट नहीं चलता है mani nyaataa kee kun min hojjetu कैसे चलता hojjechuu illee hin qabu akkamitti hojjeta maaliif hojjeta है? आपके इस रेस्टोरेंट में ऐसा क्या मिलता है mana nyaataa kana keessatti mana nyaata biroo keessatti kan argamne waan addaa maaltu jira homaa hin jiru duwwaa baadoon baadoo और ये सामने वाला चाइनीज रेस्टोरेंट इतना manni nyaataa chaayinaa fuulduraa kun maaliif akkanatti hojjeta maa kana gabayaa qaba इंडी चीनी बाय बाय इडियट inni chini baay baay gadhee का रेस्टोरेंट से चलता है क्योंकि ये isaan अपना aadaa isaanii biyya isaanii as qabatanii waan dhufaniif हमें भी ऐसा ही करना चाहिए nulli akkanuma gochuu qabna ताकत है जिसका harka keenyarra humna akkanaatti jira kan itti fayyadamuu qabnu maqaan humna sanii immoo hindustaan jedhama इंक्लूडिंग गुजरात hindi fi gujiraatiin illee as fiduu qabna anillee si wajjin jira hindi niiyorkitti fiduu qabna karaa hundaanuu babal'isuu qabna calisati हिंदुस्तान maaliif hojjete hindiin waan fedhe akka fedhetti bakka fedhetti akkas gochuu danda'a tunneetiin ammoo maalidha chiizii miti tunneetiin chaayinisidha eessanuma jedha नहीं नहीं जेनी garuu aman yaalii godhi jeenii कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है yaalii gochuun badooman qabu कोशिश करते हैं namni yaalii godhu yoomuu mo'atamu yoomuu Come on everybody, buck up. Khoota hundi keessan You're with me. hindiin hunduu ana wajjin jirtani panjaab Yeah, that's the spirit. Gujarat, come on. akkana kunoo hafurri cimaan
बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हार बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हार अब डर मन में ना आवे चले चलो चले चलो बेड़ी अब खुल जावे चले चलो टूट गई जो उंगली मुट्ठी पांच उंगली तो बन गई मुट्ठी कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो जावे जो टकरावे चले चलो धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे राजा क्या प्रजा क्या हो जो होना है हो जावे चले चलो चले चलो सर ना कोई झुकावे चले चलो कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो जाने जो टकरावे चले चलो Excuse me? Dhiifama? Are you open? Banaa jirtan isin? Manni nyaataa banaadha? Yo, Jerry. क्यों? Maali? Maaliif? क्यों क्या? Maaliif maaliin? तुम ना जाने कहाँ से आए और Ati eessaa akka ati dhufte hin beeynu? बदल गया Waa hedduutu jijjiirame. Jechuun kiyya. तक नहीं हो Ati nullee hin beeytu ture? Stand as to why Annaa galuu hin dandeenye. Kana hunda ansiif jecha godhe. ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया नैना Kana hunda sababa kan kee godhe neena. तुम यही सुनना चाहती थी Ati kanuma dhaga'uu barbaadde miti? Lakki lakki. मैं भी ऐसे ही Bareeda. Anillee akkanumaan sin jedhe. अमन नैना Aman neenaa. नैना Neenaa. Ija. आंखें देखी तुमने अपनी माँ की Ati ija haadha teetii gartee beektaa? बहुत तारीफ Dhukkubbii hedduu. Wanti an godhe hundu ija saniif jecha godhe. प्रॉब्लम Maal seetaan rakkoo tokko qaba. का दुख इनका दर्द नहीं देख सकता Gadda haadhaa dhukkubbii haadhaa arguu hin danda'an nan dandeessisu. Haadha hoggaa jedhaman. अजीब होती Shanta ajaa'ibaati. भगवान ने उन्हें बनाया Rabbiin hoggaa isaan uumu waan asitti kennuufii qabu asitti kenneef onnee irratti asumaan yaadan asumaan hubatan यहीं से प्यार करते हैं asumaan nama jaallatan. एक प्रॉब्लम और है Rakkoo dabalataa tokko jira kashaanii की बातें सुनती हैं dubbii nama biraa dhageeffatanii waanuma xixiqqoodhaan bohan. रो रही हो Laalime haati tiyya dhaabbattee bo'aa jirti yoon. Maraataa. क्या Maali? कुछ क्या तुम्हारे लिए An kana hunda siif godhee galatoomin jettu? Galatoomi. ए चश्मिश Shii intala manaaxirii? नैना Neenaa. नैना Agartuu ijaa jechuudha neenaa. नैना Neenaa? क्या हुआ नैना Maal taate neenaa? मुझे Ana कुछ दिखाई नहीं दे रहा homaa natti hin mul'atu. अब Ammoo ये हो क्या रहा है maal taate si? चश्मा उतर गया है Manaaxirii firraa baafte. Haalaan sirraa bareedee jira. सही हो हम
amma kolfaatti jirta neenaanis jirti callis तुम्हारे साथ जब भी होती हूँ si wajjin hoggaa ta'an haalaan gammada haalaan namatti tola roich waan tokko si gaafadhu maal na gaafatte tole isin jedhaan gaafadhu तुम्हारे साथ ऐसा पहले कभी हुआ है si wajjin takka akkana si mudatee beektaa jalqaba namni tokko sitti hin tolu haa jennu sanbooda isa jaallachuu jalqabde sitti toluu jalqaba फिर sanbooda hin beektaame अच्छा ये सब तुम मुझसे क्यों tole kana hundaati maaliif na gaafatta यूं ही akkanumaan यूं ही akkanumaan akkanumaan neenaa kottu gaa नो लिसन andeeme na dhagaye natti hime roich andeemaatti jira जवाब तो सुनती जाओ deebii dhageeffadhuu deeme kaa कुछ हो गया है प्यार हो गया प्यार jaalalli na qabe jaalaloonti jedhamu hin jiru अरेंज्ड cidha yoo ta'e hamaatiin namaa file qaamni kun jaalachuu hin beeku qaamni kun beela qofa beeka beela qaama jaalalti sirba yesh chopraati jaalalti fataa jechuudha jaalalti अभी बता amma sitti hima jaalala jechuun maal akka ta'e kal hoonaa hoo कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है सब कुछ नया है wanti hunduu addaa हुआ है wanti hunduu haarawa हो गया है waa ta'ee jiraanii चीजें मैं रख के भूल जाती हूँ meeshaa bakkee wayii kaahee dagachuu jalqaba गुनगुनाती हूँ अब अकेले में मुस्कुराती amma waggaa kophaa kiyya taa'ullee nin seeqadha सी मेरी अदा है amalli kiyya hunduu jijjiiramee jira कुछ हो गया kanaafuu waa ta'uun oolu पिघला पिघला है दिल मेरा जब से अच्छा रहता है मूड भी तब से हंस के मिलता हूँ आजकल सबसे खुश हो गया है जो भी मिला है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है रंग चमकीले सारे लगते हैं राह में बिखरे तार लगते हैं फूल अब ज्यादा प्यारे लगते हैं महकी हुई सी जैसी हवा है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है ध्यान अब अपना ज्यादा रखता हूँ सोचता हूँ मैं कैसा लगता हूँ आईना हो तो देख लेता हूँ कैसे ये चेहरा ऐसा खिला है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है कुछ हो गया ये नशा जिसमें दोनों रहते हैं ये लहर जिसमें दोनों बहते हैं हो ना हो इसको प्यार कहते हैं प्यार मिला तो दिल खो गया है
कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। प्यार jaalalti प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है dhugaa jaalalti si qabdu jiruun haalaan si baroofti bareeddi abjuun hunduu dhugaa si fakkaata हर मंजिल बदलने लगती है galmi kee hunduu jijjiiramuu jalqaba हवा का रुख भी बदलने लगता haalli qilleensaallee jijjiiramuu jalqaba है और अब kalarii haalaan jaalachuu jalqabda अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता amma bifni diimaan kunillee natti bareeduu jalqaba yeroo hunda है एक ही नाम बोलो प्यार maqaa tokkotu hidhii keetirra jira neena aman swiituu स्वीटू स्वीटू swiituu 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 प्यार करती हो तुम in jaalattaan atis in jaaladhaan firaankii amaniin in jaaladhaan maali कहा ना siin jedhee miti नैना neenaa jaaladhaan eessa jirtaati as jiraan mana मैं अभी आता hayyee anamma dhufa प्रिया biriyaa an deemuu qaba eessa deemta hojii barbaachisaa tokko nu mudate kana caala barbaachisaan eessa jira booda deebi'ee sitti hima dhifama naa godhe amaan si jaaladha in jaaladhaan anis swiitaanis an jaaladha ऐसा होगा मैंने कभी सोचा wanti akkanaa na mudata jedhee takka yaadee hin beeku sunuu amaniin hin beektam jalqaba dubbiin isaa hunduu na aarsiti ture प्यार आता है amma dubbii masaa santuu na jaalladha halkanii guyyaa waa'ee isaa yaadaa oola akkana fakkaata मेरी नजर के साथ fuulli isaa ija kiyya dura waan deemaa jiru na fakkaata siineenaa yaa gooftaa way maraadhe an lakki ati hin maraanne kanaa bar jaalalti haalaan siif gammade an jaalalti si qabdee jirti मगर अब मैं क्या करूं garuu maalaa godhu anam maalaa godhu jechuun maal jechuu deemi itti wanta biraa maaltu jira hangana takka salphaa miti swiituu jechuun kiyya hawaa'ee miira isaa wanta kallee hin beeku hanga ishii gaafattutti akkamitti beektaati kootu deemi itti himi dhiira ta'e haadha anillee firaankii iccitii onnee kiyyaatti hima atillee itti himi himi dubbadhu kootu neenaa dubbadhu हेलो hello hi rohit neenaa तुम्हें पहले फोन करना चाहिए jalqabaatti bilbiluu qabdi turte neena rohit मुझे तुमसे कुछ पूछना है hawaasi gaafachuu barbaada waasitti himullee barbaada waaw anillee waasi gaafachuu barbaada natti himi asii miti 4 बजे वाटर sa'aatii 4 watar seech hayyee bareeda chaaw achii walgar yes haadha dubbii onnee kiyyaa itti himuu edaan si jaaladha aman si jaaladha si jaaladha si jaaladha galatoomni ati nama gaariidha haalaan gammadeen haalaan galatoomni sagalee wayii dhageette homaan dhageenyaan कीप द चेंज deebii fudhadhu ishiin dhufte हाय haay नाइस प्लेस iddoo bareedaadha नाइस ड्रेस qamishii bareedaadha tishartii bareedaadha karabatii आई लव अमन amaniin hin jaaladhaan यू लव अमन ati amaniin jaalattaa ati amaniin jaalatta गॉड यू लव अमन yaa gooftaa ati amaniin jaalatta मैं जानता था मैं ani hin beeka ture छुपा रही हो यू ati waa kana dhoksaa jirtu नैना falfaltuu neena मैं जानती थी ये सुन ani hin beeka ture ati kana dhageettee akka rifachuu मैं बता नहीं सकता मैं कितना an sitti himuu hin danda'u hangam takka akka rifadhe yaa gooftaa तुम्हें क्या anillee rifadhee jira si maal si fakkaata inni ana na jaalataa कोई पागल ही तुमसे प्यार नहीं करेगा नैना maraattuudha inni kas hin jaalanne sireesii ta'e gaati क्या मैं उसे जाके बता दूं an deemee isa itti himu lakki maali deeme deemi shakkiin jedhin amma deemi itti himi अच्छा तो मैं जा रही हूँ hayyee an deemaatti jira नैना neena जब तुम उसे बताओगी hoggaa isa itti himtu ये फूल उसे दे देना abaaboo kana isaa kenne सो oo rooyich ati haalaan nama gaariidha si jaaladha बाय galatoomi baay आई लव यू टू anillee si jaaladha माँ harmee I'm home dhufee jira
Hey Aman. Ana. Hai. थैंक यू हमें कुछ नहीं Lakki galatoom. Umaan barbaan. Siin taphadhaan seeni. थैंक यू Galatoom. Ammaa miti. Booda मैंने अभी अभी चाय bareeda ta'e anamma shaayii wayii dhaabe hin duydaa? Mee ilaali rifeensa kee yeroo tokko shaa goggogsu dhaabbadhu atam. Aman मच बेटर kun ola amma wayyoo qabda. Taa'e. अभी बता Amanatti himi. Waa nyaataa? गुड Lakkii galatoom. Bareeda mana keessa silaa waan nyaatanillee hin jiru. न्यू ड्रेस Qamishii haaraa. Aha. You like it? Galatoom jaalatte? Haadhuma bitadhe. Maaliif bitte? बाहर बारिश हो रही है Haala roobaatti jira. अपने घर में बैठा Ani ammoo mana keessa taa'ee jira. मुझे मालूम है Ani hin beeka. Ani illee hin beeka. Haala akka roobaatti jiru. Hin gartuu? अमन Aman. मैं Ani. I've got a sofa Soofaan qaba. मैं बकरी की तरह मैं क्या कर रही हूँ Maal akka re'ee mee jette gara fuulduraa dubbadhu. Ani hin deema. Taa'e. Haala roobaatti jira. let's stop Qamishiin kee ammoo haalaan bareeda. Kanaaf calqabe. ये कौन है Tun eenyudha? हाँ ये मैं Kun ana. मुझे पता है Hin beekaan. Tun eenyudha? प्रिया Tuni Piriyaadha. Piriyaa? प्रिया मेरी बीवी Piriyaa jaartii tiyyaa. इसी की वजह से तो माँ और मैं यहाँ न्यूयॉर्क आए Sababa ishiiti anaa fi harmeen tiyya kaas dhufneef. मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं ना An sitti himuu dagadhe. इधर उधर Haalaan nama ajaa'iba. लेकिन जो बात बताई Dubbii garaagaraa haasaa oola. Garuu waan sitti himuu qabu sitti hin himne. और मेरी शादी 3 Anaa fi Piriyaan waggaa 3 dura walitti heerumne hanga cidhaatti sirrii ture. वाइफ के झगड़े Ergasii waan baratame lola jaarsaaf jaartii hedduu. Ergasii gaaf tokko an guddaa itti dubbadheen beeytaa miti. गुस्सा हो गई घर छोड़ Ergasii natti aartee mana dhiiftee deemte. As Niiyoork dhufte. Haadhaaf abbaan ishii as jiraatan. न्यूयॉर्क आ गए Anaa fi haati tiyyallee ishii duuba gara Niiyoork dhufne. Ergasii Piriyaa से वो बहुत नाराज waamuu dhufe garuu amma ishii natti aartee jirti. और वक्त चाहिए An xiqqoo yeroo dabalata na barbaachisa naan jette. लेकिन सब ठीक हो जाएगा Garuu ani hin beeku wanti hundi akka sirraa'u. Isn't she pretty Laal bareedduudhaa miti? Ni bareeddimi? Si? तुम क्यों रो Maa boottaati? all women are Yaa gooftaa. Dubartiin hunduu akkuma tokko. मत करो Ati yaaddayin. ठीक हो जाएगा Wanti hunduun sirraa. कह रहा हूँ An sin jedhame? Wanti hunduun sirraa. मैं जाऊँ Anaa deemu? Taa'e gaa Piriyaa. नैना Neenaa. I'm feeling sad Haalaan gaddaan. मैं Anillee akkasuma. मैं जाऊँ Anaa deemu? फूल Abaaboo? तुम्हारे लिए नहीं है Siifii miti kafide. चड्डा अंकल के लिए Adeeroo kiyya chaddaadhaa fide. आप नहीं होते Ati silaa jiraachuu baatte. Nu isaanii yoomuu waliin barru ture. खुश रहो बेटा Gammachuun jiraadhu intala tiyya. रुकोगे ना Hin turtuu? नहीं आती Lakki adaadhaa tiyya. Ga'e. बारिश हो रही है, गीली हो जाओगी Roobaatti jira. Injiita. Fooxaa kana fudhadhu. Lakki aman. Ciao. Ciao. प्यार करते हो उससे Hin jaalattaan ishii. किससे मैं ऐसी कोई बात नहीं मैं Wanta akkanaa tokko hin jiru. Anneenaa hin jaaladhu. Anneenaa yoom jedhe ani. मैं उससे प्यार नहीं करता Ani ishii hin jaaladhuun. तुम्हारी माँ हूँ, Ani haadha ta'eeti. तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते Ati natti kijibuu hin dandeessu. तो क्या करूँ माँ Maal haa godhu ree an harme. सच कह दो Dhugaa itti haa himu. जब सब कुछ जानते हुए तुम में सच सुनने Wanta की ताकत hunda नहीं, तो ये odoo beektu ati dhugaa dhaga'uu kan obsuu hin dandeenye. Neenaan akkamitti dhageetti? क्या करूँ माँ क्या Maal haa godhu harme. Maal haa jedhu.
क्या कहूँ कि maal haa jedhuun jireenya kee keessatti yeroo jalqabaatiif दिल ने किसी को दिल से चाहा, onneen kun onnee irraa nama tokko jaallate पहली बार इस दिल ने किसी yeroo jalqabaatiif onneen kun सांस ली, nama tokkoof jecha hafuura fudhate yeroo jalqabaatiif onneen kun nama tokko jaallate नैना इस दिल की नैना- मोहब्बत में बहुत ताकत है, jaalalli onnee kun humna qaba garuu लेकिन ये दिल बहुत onneen kun haalaan dadhabaadha ये कमजोर दिल उसको कैसे दे दूँ? an onnee dadhabaa kana ammoo akkamitti haa kennuuf yaarme बताऊँ कि akkamitti itti haa'imu वो तस्वीर में जो लड़की है वो मेरी intalti suuraa irra jirtu sun jaartii tiyyaa miti hiriyaa tiyya doktora tiyya बातें कोशिश कर रही halkaniif guyyaa kana ka yaalii gochaatti jirtu an guyyaa muraasa dabalata akka jiraadhuuf yaalii ka gochaatti jirtu मैं मर रहा हूँ माँ, an du'aatti jira harme ये सच नहीं है, kun dhugaa miti ये सच नहीं है। kun dhugaa miti प्रिया ने कहा कि firiyaan ट्रांसप्लांट हो सकता है। onnee keessii jijjiiruun danda'ama jettee jirti san booda wanti hunduun sirraa jette wanti hunduun sirraa तुम्हारा बेटा हूँ, ani ilma keeti harme तुम मुझे झूठ नहीं बोल पाओगे। ati natti kijibuu hin dandeessu मेरी माँ प्लीज, maaloo harme तुम ऐसी हो जाओगी, yoo ati akkana taate an maal ta'a मैं अपने आंसू और दर्द छुपा ani imimmaan kiyyaa fi dhukkubbii kiyyan dhoksaa तुम अपने प्यार को छुपा पाओगे। garuu ati jaalala ishiidhaaf qabdu dhoksuu ni dandeessaa वो मेरा प्यार नहीं है, ishiin jaalala tiyyaa miti harme kan nama biraati बस ये प्यार मैं उस तक पहुँचा लूँगी। jaalaluma kanaan galma saniin ga'uu qaba kanuma manaamni kiyya abjuun kiyya और इतना तो उसे मेरे लिए करना ही पड़ेगा, inni ammoo hangana naaf gochuu qaba करना ही पड़ेगा। naaf gochuu qaba प्रिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता firee hawaasi gaafachuu barbaada dhugaa natti himi हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। An yeroo muraasa qaba अमन, you know, aman hin beeytaati यही stupid face। kanuma fuula gadhee kan कितनी कोशिश lal करें, डॉक्टर- anan gamta ka yaalii godhe Okay, I'm serious। aman sireeshi ta'e neena maal jettee nati neena maal jedhanan Actually, नैना का एक mental problem akka tasaa ishiin dhukkuba sammuu qabdi ishii kana itti fakkaata namni ishii jaalatu hundu an ishii dhiishee deemu itti fakkaata yoo an ishii dhiishee deeme waan maraattu seeti awwalaa ishii maraattuudhaati hin beeyta dubartoota irratti dhiibbaa akkamii akka an uumu hin beeytaa min haalaan bareedaadha ati dheertuudhaa miti xiqqoo yeroo na fudhata malee jijjiirama sirratti hin fida dhugaan hin jaalattaane miti sirri jette amanuu hin dandeenye an इतने सालों से जानती हूँ तुम्हें पहले waggaa meeqa si beekaan takkaa ishii akkana ta'u argee hin beeku akkamitti jaalatteen hangana takka kind of strange। aboo kun adda natti ta'e anoo मैं प्यार से भागता है, umrii kiyya guutuu jaalala jalaa baqachaa ture waggaa jireenyi na jalaa baqattu an ammoo jaalalaa walitti bu'e सच बता प्रिया, dhugaa natti himi piriyaa क्या मेरे पास वक्त बहुत कम है? an yeroo muraasa qofa qaba furmaanni hin jiru dhugaa natti himi piriyaa lakki you know, aman जैसे जैसे डोनर मिलता है, akka nama doonarii arganneen but it's really not funny। kun naman kolfisiisu aman Being funny, come on, give me a hug। dhiisati naammadhu Come on, असर hin कैसे ta'u पड़ेगा? Long hug from akkamitti Come on। dubartii dheertuu tanaaf असर dheeraa si haammadhu jijjiirama sirratti fide dhagette dhahannaa onnee कहीं प्यार का मौसम था iddoo qilleensa jaalalaa ture टूटने का, iddoo biraa ammoo मेरा दिल onnee kiyya ka cabe tokko ammoo ka ji'a निकला। amaniin ishii gantuu ta'e si jaaladhaan aman
बेचारा रोहित Miskintichi Rohit. लेला को भी कोई मिल गया Leelaalleen jaalallee argatte. Garuu Rohit well पर सबसे गहरी चोट लगी थी hunda caala ka madaa'e ka onneen miidhame. He doesn't love me, Naina. Inni nan jaalatu Neenaa. Cry, relax. Iswiituu boo'in tasgabbaa wanti hunduu sirra. Maal tasgabbaa jetta Neenaa? Inni nan jaalatu. Confused है. Bitaa nagalee jira jedha maraattu kan. How rude Isa is that? isatti naariin चाहता है कि London deemuu barbaada. join कर ले. Guruppii Baangiraa tokkotti dabalamuu barbaada jedha. Maqaan guruppii shanii maal ta'e beektaa? अरे ये Wanta hunda irraanfadhaatii nu ilaalaa jedha. Kun amma moggaasa maqaati. टिश्यू. Sooftii naa kenni. Thank you. Galatoomi. हम बच्चों के दिल टूट रहे थे Onnee ijoollee as hoggaa cabu. वहाँ बड़ों के दिल मिल रहे थे Achi ammoo maanguddoo onneen lamii wal jaalatee jira. Walitti dhufaatti jira. Hin amantani garuu abaaboon diimaan sun deebi'ee manuma kiyya dhufe. Haalaan baay'ate. रेड रोजेस घर में Abaaboo diimaa manatti ड्रेस बाहर qamishiin I'd like to return. diimtuun ala Sorry, not my color. dhifama kalarii kana hin jaaladhu. Mine either. Anillee kana naaf hin taane. Hey, तो पसंद नहीं आया? hin jaalanne ati? Hin jaalanne. Atoo Nice dress. qamishii bareeda, karabaatii bareeda. अमन के साथ क्या हुआ? Aman wajjin akkam taatan? Maali? शादी हो चुकी है. Inni fuudhee jira. Jalqaba maa nutti himin? Silaa jalqaba beekee hin jaaladhaan ture ani. Amma क्या amma maal? पहले प्यार करना नहीं जानती थी Jalqaba jaalachuu hin beeku ture. भुलाना नहीं जानती Amma ammoo jaalala dagachuu hin beeku. मगर भुलाना तो पड़ेगा ना Garuu dagachuu qabaame. मैं और मेरा दिल Sanii achi anaa fi onneen kiyya kophaa kennaaf na. तुम कभी अकेली नहीं होगी. Ati yoomuu kophaa keen taatu. मैं जो हूँ, Ani hin jira. Why are you being so nice to me Ati maaliif akkanatti nama gaarii naa taate? Ani nama gaariidha. करती है. Ani silaa jaalatte onneen keen cabu ture. Rohit See, यही प्रॉब्लम. gartee kana rakkoon. मुझे कभी सीरियसली नहीं लेती. Ati yoonuu takka siireeshiidhaan na fudhattee hin beektu. Ati takka am siireeshii taatee beektu. Amma kunoo siireeshiidha. Not at all. तुम कभी किसी और से प्यार कर पाओगे? Ati garuu nama biraa dandeettee ni jaalattaa? Ishaan alatti. मेरी खामोशी सब कुछ कह गई Cal jechuun kiyya wanta hunda dubbate. Rohitillee hin beeke. अपना पहला प्यार भूलना पड़ेगा. Isa inni jaalala jalqabaa isaa dagachuu qaba. An jaalala kiyya ka jalqabaa kana dagachuu qaba. Dagachuu ni qabaan. Hangas takka salphaa miti. Jaalala jalqabaa hangana takka salphaa miti. पहले प्यार को भूलना Jaalala ofii kan jalqabaa dagachuun hangana takka illee salphaa miti. Jaalala kiyya ka jalqabaa Deevanant. Jaalala kiyya kan jalqabaatiif kan dhuma Laajoo. Jaalala kiyya ka jalqabaa Kokkoreechu. Atilleen jaalala kiyya ka jalqabaa Basantii horii valii hoo sin barbaadu naan jennaan ajjeese. पहला प्यार नहीं भूल सकता. Rohit ati jaalala kee ka jalqabaa dagachuu hin dandeettu yoomuu hin मैं dagattu. तुम्हें भूलने नहीं दूंगा. An akka ati dagattullee hin ayyamu. अगर Laa तुमने Rohit वापस फोन नहीं किया ना तो yoo ati deebistee naan bilbilin मैं कुछ कर दूंगा. hawaa godha. Maaloo Rohit deebisi naa bilbilin. Itti fuuf itti fuuf. आप तो शू छेड़ रहे. Dubartii qullaa jirtu moo? Dhiis bashannani. Waan takka wanna namatti tolu hin jiru. Wanti hunduu nagaumaa miti? Normal means Normaali jechuun? Kaantaa baheen waan ishiin naan jette. Ati nama wayii jaalattee jirta naan jette. Ishiin akkamitti beekti? Ijoollummaadhaa si beekti. Ishiin hin beektimi? उसे मुझसे Maal? नहीं है सर. Ishiin nan jaalatu kanaafuu maalii kaa qaba? Galanni ka rabbiiti. गॉड Galanni ka rabbiiti? कह रहा हूँ मुझे उससे प्यार है. Ani jaaladha shin jedhe fuudhuu barbaada shin jedhe. Ijoollee ishiirraa dhaluu barbaada shin jedhe. Ijoollee पॉसिबल है क्या? hin danda'amaa si? बस पॉसिबल है. Hin danda'ama. हमें Maaliif hin danda'amne? का कुछ भी हो Ameerikaadha waan fedhe ta'uu danda'a. Waan hin taane si gaafadhanillee. आ गया. Hin dagadhe जमाई soddaa कांता बहन बोली मेरे को कि kaanta natti himte. वर्ड में चल छोड़ना भी क्या. Dhiisa abboo kun dubbachuun namatti hin tolu. माय गॉड Oo gooftaa lakkii लड़की से प्यार करता ani intala takka jaaladha.
Neenaa maqaan ishii. नॉर्मल छे Noormaalidha ishiin. यो नॉर्मल छे Noormaalidha. या नॉर्मल हाँ प्रॉब्लम क्या है यार Maali ree rakkoon hiriyaa koo? लॉन्ग स्टोरी Hawo seenaa dheeraadha sun. Seenaa dheeraa booda natti himta. Kara manaa deemnu. Haati teetillee haalaan si yaadde. Shaarukii waa wal jaalatan seete. હવે આ શું છે મમ आमरस Maangoodha kun maangoodha. બસ અરે આ નહીં આ ડાન્સ વાન્સ બધું શું છે Daansii kun हमारे सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी yaada ayyaana guyyaa nu lamii walitti heerumne kabajaatti jira. Kanaafuu saniif shaakalaatti jira. Come on यार Kootu malee. वैसे भी, आप लोगों की 25th वेडिंग एनिवर्सरी कैसे हो सकती है Akkamitti 25ffaa ta'uu danda'a? Anuu waggaan kiyya 28 lakki lakki. कि हम लोग Maal seete nu ये छुपा रहे इतनी चीटिंग umrii keenya dhoksaatti jirra. Hawaasa kana keessatti ammallee dargaggeessa nuun gartaam. Umrii keenya dhoksaneeti. ये लोग कौन है Jarri tun ammoo eenyudha? तो भाई तू जीसी है ना GCGC hin jedhani miti. GCGC Good Catch of Gujju Community Abayye ati isaaniif hin yaaddeen ansiif jecha dubartii sii fidee jira. Suuraa isaanii ilaali kun. जन्म पत्री मेज भी Kun ammoo guyyaa dhaloota ishii wal bira qabnee ilaallee jira. Laal. मॉम इज गॉट माय हनीमून ब्रोशर्स Eh सुन yeroo aruzummaa keetillee bakka itti dabarsitu tikeetti ishii murre. Dhiiroo ta'e maqaa isaa Jignish jennaan. Yoo dubartii taate ammoo maqaa ishii Jigil. Maqaan pitneemiin isaanii wal fakkaata. Jigii ka jedhu. Ta'e miti kun sirrii miti. इस लड़की से शादी नहीं Ani intala tana fuudhuun barbaadu. An dubartii takkayyuu fuudhuun barbaadu. Ati nagaa fayyaa qabdaa mi garuu fayyaa qaba wanti hunduu akkasii miti. Isin maaliif isin hin galle? An fuudhuun barbaadu bakka. Are you sure? Dhugaa keeti Good looking and rich. haalaan sirraa bareeda sanirraan sooreessa. Dhifama? Haay, I'm Camilla. an Kamilaa jedhama. बहुत अच्छा नाम है Maqaa bareedaadha. नाम से भी अच्छा फोन नंबर. Maqaa kiyya caala bareedaa lakkoofsa bilbila kiyyaati. Irraa fudhadhu lakkoofsa bilbila ishii. अगर गुज्जू भाई अपने नए Oo रिश्ते gujjubaan firummaa haaraa achi uummataatti jiru. रह जाए Panjaabileen akkamitti dubatti hafan? Kuni maali ka dhuunfaatii fi iccitiin isaa ka eeggame ka jedhu. Best of luck. Carraa gaarii. जी साडी नैना Tana kunoo neennaan. Haalaan bareeddoodha. Neena फैमिली kun obboleessa Kammooti jaartii tiyya Pammi ilma kiyya ka hangafaa Moontu tun jaartii isaa ammoo Jessi kun ammoo gurbaa waa saalfatu Bantu nagaa बड़ी ani ammoo akkoo isaaniiti ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ nagaa jedhe ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ani hin dagadhe ਪੋਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ kun Bagat Singii fi Bagat Singh Bagat Singii lama moo ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ fiilmii lama erga ta'uu danda'e ilma lama ta'uu hin danda'u sirrii jette ati मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ Akko ansi wajjin haasa'uu barbaada. Deeqaa tokko ana wajjin kara kushiinaa dhufta. Haadhaan na jaallatti intalti tun. Isin nyaadhaa dhugaa isinitti haa tolu. Maaltu uumamaatti jira? Maaltu uumamaatti jira? Kamoo खाता पीता खानदान है nyaati gaariidha. Maal gochaatti jiran? Si kadhatu dhufan gaa wanti biraa maaltu jira bareedaa. Neena आई डोंट केयर dhagaatu jiran. Dantaa kiyyaa miti deemaa jedhiin asii. 23 साल की हो गई कुड़ी Waggaa 23 taate oon heerumin साडी कम्युनिटी hawaasni kun maal nuun jedha? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है Hawaasni kun maal akka yaadu dantaa kiyyaa miti ani heerumuun barbaadu akkamittiin heerumnu ati hangana tokko heeruma jaalatte ifii keetii heerumi obbo Chaddaan uummata qabatee dhufa argitee miti arrabni ishee akka dheerate kun hunduu sababa kan keeti silaa hoteela duuba fiiguu baatte मेरा फर्ज itti gaafatamummaan haadhaa maal akka ta'e hin beektam ati hin dagatiin haadhaa akka ta'u huyyaan dirqama abbaallee akka hin galman gahe dhaaba फर्ज की बात कर रहे हैं आप waa'ee dirqamaa haasoftan isin प्यार सिखाना maatiin dirqamni isaanii बड़ों का प्यार jaalala nama barsiisuudha. Ijoolleen jaalala warra argaa guddatan an jibbaa keessan qofa arge. Arbaan kee erga du'e booda guyyaan tokko osoo isin waliin loliin kan dabreen jira. बहुत जुड़ना चाहेगा रिश्ता Firummaa diigame wajjin eenyutu fira ta'uu barbaada? Eenyu na fuudhuu barbaada? Mee natti himi. हेलो Hello. तो आप लोग रिश्ता जोड़ना चाहते हैं हमारे साथ Kanaafuu isin nu wajjin fira ta'uu barbaaddan miti yaada badaadha. Hundi kennayyuu maraattuudha. Isinillee isin maraachina. Kanaafuu nagaatti. अदी तो उसी वो और बड़ा लड्डू खाओ जी Ladduu dabaladhaa.
अमन से प्यार करती हूँ Amaniin hin jaallattaani? और वो शादीशुदा है. Inni ammoo jaartii qaba. प्यार क्यों किया नैना? Maaliif jaalatte Niina? Waan hin taane naa seen harme. Dursa silaa beekee nin jaaladhaan ture. Lakki. अब तुम क्यों रो रही हो? Amma ati hoo maa bootta? Maaliif hoo jette an sirriitti si beeka? Ati obsuu hin dandeettu dhukkubbii kana. Ati yoomuu gammachuun hin jiraattu. Ati nama biraa yoomuu hin jaallattu. Yoomuu hin heerumtullee. Kophaa kee dhaabbattee hafta akka kiyyaa. Waan an siin jedhu tole maa jetta? Ana lakki harme an gammachuudhaan hin jiraadhaan hin jaalladha an hin heerumaa. Maan jenne an maaliif si gorsa? Hin jaalladhaan an harme. Dhugaan jaalladhaan anis. वो मुझे सताता है, Inni na rakkisa. मजाक उड़ाता है, Natti qoosa. जहाँ जाती हूँ वहाँ पहुँच जाता है. Bakka deemu hunda na duuba deema. Dubbii nama hundaan dhageeffata. Still love him. Akkasillee ta'ee garuu hin jaalladhaan. Why do I love him? Maaliif jaalladhaan an? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? Kun ana qofa maa mudata? Maal haa godhu? Maal haa godhu an? Wanti hunduun sirraa intala tiyya. Ani hin beekaa. Malaayikaan kenna. Nu amma nu argaatti jira. Inni jireenya kee keessatti deebisee jaalala fida. Si jaalachuu si barsiisa. Ati ammallee irra deebitee nin jaalatta Niina. Haalaan jaallatta, daran jaallatta. Kootu intala tiyya. Kara mana adeemnu. अमन भी यही चाहता था कि मेरी Amanillee kana barbaade. Jireenya kiyya keessatti jaalalti akka deebi'ee dhufuuf. Jaalalti Rooyit. रोहित Garuu Rooyit. She wants your money. She wants your money. Okay, the lady's name is Camilla. Maqaan ishii Kaamillaadha. M.I. CAMILLA. Kaamilla. Maqaa bareedaadha. Hin jaallatta ati kan. Very expensive. Haalaan qaaliidha neeklasiin kun. Dolaara 20,000. Meeqa? Dolaara 5. Bareeda. Not the red ones, please. The Diimaa kana barbaadu. Na jeeqa. Haayee. Keelloo kana fudhadhu. Galatoon. Ciao. Hello, Camilla. Hello Kamila. मैं अभी तुम्हें फोन करने वाला था. Anillee si bilbiluu edayyuu. Eessa jirta? An. मंदिर में हूँ और Bataskaana keessa jira bakka biraa eessa jira jetteeti. लंबी उम्र की प्रार्थना करने के लिए. Umrii dheeraa siif kadhachaatti jira. Dhugaa keeti waaw. Haalaan namatti tola. Galgala kana wal arguu dandeenya? Ee. 9 बजे? Obsuu hin danda'u. Sa'aatii 3 Hotel Z. Lakkoofsi kee teebiliin keessa lakkoofsa lamarra ta'e bifam. Jeeri. Maal akka gochuu qabduun beeytame? Rooyit eessa jira? Hin beeku ani. Hin beeku? Ani hin beeku. Eessa jira? Sitti ni moon. Rooyit. Inni intala takka waliin karaa alaa bahe. Dubartii wajjin. Dubartii. Dubartii fi galliin tokko maali? Sitti ni moon. Maaliif natti himi? Inni himuu siin jedhe. Naga dhisan. Water sage. Saa sadii. Laal. Ati isa duuban deemin. Jireenya isaan balleessin. Kanta. Ani du'a garuu Rooyitiin hin dhiisu. Ishii inni ka dubartii biraa ta'uu hin danda'u. Yaa gooftaa. Oh my God. Yes. Yes. Ee. Yes, I will marry. Sitti heerumaan. Ladies and gentlemen. Kabajamtoota kennaa. Inni akka itti heerumuuf na gaafate. Ani heerumuu edaa haalaan gammade. Ka'e Rooyit. Galatoomaa jedhin galatoomaa jedhin. Ani haalaan gammachuu qaba. An मैं अभी आया. amma deebi'ee dhufaan. She wants your money.
Hello arme. Dalagaa kiyya xumuree jira. No problem at all. Rakkoon tokkollee nan mudatanne. Rakkoo tokkollee dhume. Amaniif Rohit akka dhiisee baqatu. Waaqni gargar isheen haa baasu. Waan jarri lamii wal jaalatan isheeti. Rohit fi Kaamilaa walitti heeruman. Ayyee baga gammadde. Ati heerumuu edda jedhan fuudhuu edda jedhan. Kaamilaan ana jaalatti. Maqaan ishii Kaamilaadha. Ishiin mallaqa kee qofa jaalatti. Mallaqa? Mallaqni fixeensa ganamaati. Laala dubbii kee isin dhagawan. Garuu ishaan ganama qofa jedhi Kaamina bareedduutu iyya. Kaamilaa mallaqa abbaa kiyyaan barbaadu. Jireenya kiyya ofii miila kiyyaan dhaabbachuu barbaada. Ati kana ammoo na wajjin na qarqaartaa jedhin. Kun yaada dhukkubsataati. An kana yoomuu hin jedhu yoomuu hin dubbadhu kan. Kaamilaa qasitiyyaa. Mallaqa abbaa kiyyaa gonkumaan barbaadu. An jireenya kiyya ofii ijaarrachuu fedha. Ofii kiyyaa miila kiyyaan dhaabbachuu barbaada. Ati yaada kanaan na qarqaartaa na wajjin dhaabbatta. An sitti heerumuudhaaf qophii qaba. Abaaramtuu tana. Sin dhaga'u. Ati na jeeqaatti jirtu. Annaa galuu hin dandeenye. Ati neena haala salphaadhaan akka ishiin deemtu akkamii hayyamteef meef baali. Kabajamtoota kenna. Welcome to La La Land. Rohit neenaa jaalata. Neenaan amaniin jaalatti. Aman. Rohit waan jedhuun ati neenaa maaliif dhiiste jedhaan. Aman sammuun isaan hojjetu maraate. Inni wajjin haasoftate. Sammuu keetu xiqqoo socho'e. Neenaan ana nan jaallattu. Neenaan itti fakkaate waan ana na jaallattu itti fakkaate. Amma itti fakkaate maal jechuudha? An jireenya isaa ishii keessatti haaraa dhufee xiqqoo wajjin kolfee taphadhee jaalalti waan qabdeen ishii itti fakkaate. Ishiin abjuudhaan wayitti dhufa akka ati jaallattu hiriyummaa kana dhiisate. Ishii jaalala mul'isiif. Ergasii ishiin tole ishii jettee hin barbaadu jettee carraa kenniif. Hoo ishiin ta'in chameelii duuba deemta. Kaamilaa. Awo garuu miilli ishee haalaan bareedaa bara. Awo miilli ajaa'ibaati dhugaa isin jedha. Waa'ee neenaa isaati jedha calis neenaa. Neenaa. Neenaa ija ishii bareedduu san. Neenaa fuula ishii bareedaa san. Neenaa jaalala ishii. Neenaa seequmsa ishii hoggaa ishiin seeqattu. Neenaa rifeensi ishii hoggaa hidhattu. Rifeensi ishii banaa jaaladha. Neenaa. 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 Why are you saying nana nana? Ati maaliif neenaa neenaa jetta? Aboo siif jedhe nama jaartii qaba nama bultii qabu. Ati silaa jaartii qabaachuu baattee silaa siin dhiisu kan neenaa akka keetii gadhee mitan. Ati waa'ee neenaa isaatti jirta bara. Sirrii jette ati. Amma maalaa godhaan? Ati wanta kan godhin waan gochuu qaba ana godha. Akkumaan siin jedhu akkasuma godhi. An karoora qaba. Guyyaa ja'a dubartiin harka kee keessa seenti. Guyyaa ja'a qofatti. Bareeda. Guyyaa ja'a qofa maa. An dilbata guddaa hojiin hojjedhu. Torbaan maanguutiin jedhaan. Guyyaa jalqaba guyyaa tokkoffaa. Neenaan guyyaarraa sa'aatii 12 as dhufti. Ergasii nu wajjin kara kilaasii deemna. Woo haalaan namatti tola. Garuu har'aati hin deemtu. Maaliif? Hin deemtu siin jedhame. Hiriyaa koo karoorri kee walitti nu fiduudhaaf moo gargar nu baasuudhaaf? Waa'ee dubartootaan seera tokko qaba. Ati hanga dubartii duuba fiideen ishiin hangas takka si jala baqatte. Yoo ishii duuba hin deemin bitaa galaan ishii maaliif akka bitaa galeen yeroo san wanta ishii bitaa galeen san carraa san itti fayyadamna. Si amanuu hin danda'an garuu akkaan siin jedhu akkasuma godhi. Kana gurra kee keessa kaa'i. Eessa keessa kaa'i? Gurra kee keessa. Kun bilbila waliin attaash goona dhaabbata wajjin haasa'uu dandeenya. Akka an godhi siin jedhe ati akkasuma goota si galee? Rohit Amar. Rohit Alpha Bravo Charlie. Hai. Ani iddoo kodeeji sangee jira. Bareeda jajjabee koo qophaa'e. Hiiki karabaatii kee. Deemsa keetillee jijjiiri. Deemsa. Deemsa kee. Zana fataa jechaa deemi. Bareeda bareeda. Kilaasii geettee socho'uudhaaf egaa. Neenaan sitti mul'atti? Afaan kee olii qabi darsa. Ishii bira deemiti taa'i garuu ishee wajjin naasa'in. Eessa jirta yooti? Sa'aatii walakkaa ishee eegaatti jiran. Yeroo hunda warraaffattee dhufta. Annaaf hin galu yeroo hunda warraaffatta. Rohit
gara si ilaalin gara oli ilaal kara lafa ilaal kara cinaa osoo hin ta'e kara faallaa si ilaal ansi wajjin haasaa jira ati maal taate wasi dhukkube गुस्से से उसकी तरफ देखो aariidhaan gara si ilaal और ओवर एक्टिंग करो ज्यादा गुस्से ammallee fakkeessi sirriitti aari ओके वेरी गुड अब bareeda नाक में उंगली डालो amma जस्ट किडिंग quba kee gurra keessa kaaye siin taphadhaan guyyaa lammaffaa akka hin daganne suuta deemi zanaa fataa jecha नैना के पास मत बैठो neenaa biran taayin कहाँ बैठूंगा eessaa ta'ure किसी सेक्सी लड़की के पास बैठो dubartii bareedduu wayii sooqee ishii bira taa'e माय गॉड इट्स गीता yaa gooftaa giita haay हैप्पी बर्थडे मुझसे नहीं उल्लू के पट्टे उससे कहो anaanii miti ishiidhaan jedhiin haay haadha guyyaa dhaloota kiyyaati jedhiin हाय guyyaa dhaloota gaarii haadha guyyaa dhaloota kiyyaati गाल आगे कर दो boqoo kee itti kaleessi नैना ने देखा neenaan si gartee अब उसे पकड़ लो amma ishii hammadhuun जकड़ लो sirritti ofitti qabe gadi hin dhiisin sirritti hammadhu सॉरी dhifam ओवर एंड आउट fixinee jirra xumurree har'aaf डे 3 guyyaa sadaffaa hello rohit hin dhagaaman rohit और कुछ कहना है waan biraa kanatti himtu jira hadhaati kilaasiin seentu नहीं मुझे क्लास जाना है lakkeen kilaasii seenuu barbaada us एकदम रबिश प्लान है तुम्हारा kun yaada faayidaa hin qabne guyyaa sadii anneenaa wajjin hin haasofne anillee neenaa wajjin hin haasofne bara garuu ati siin jaallattuuni miti darsa qabxii bareeda kun amma neenaan hoggaa sii bilbiltu ati wajjin hin haasoftu ani si wajjin haasa hin haasoftu hin haasoftu hin haasaan नैना आई लव यू neenaan si jaalladha सॉरी हमारी माँ का haadha teetu si bilbile haati tiyya na fayyadame si jaalladha arme dhifam dawaa kiyya fudhadhee jira maaliif sikki jibaan chaaw chaaw और ये क्या है kun ammoo maalidha quba lama dhifam akkanaa si gaafadhe neenaan hin bilbile gartee anneenaan beeka sireerraan kaati bilbilan kaafti garuu egasii boonni ishii hin dhaabsisan garuu hiriyaateeti ammallee hin kaati bilbilan kaafti takkaa lama si arrabsiti darsa रिंग रिंग मैं नहीं मानता हमारी माँ का ani namanu kun bilbila haadha keetiiti hello aman natti kenn yaa gooftaa maal taati ishiin आज तुम नैना से बात करोगे haadha ati neenaa wajjin haasofta waan nu waliin mari'anne sanuma goota si galee haay neenaa haay lii You're welcome. kunooti डे 4 guyyaa afuraffaa नहीं नैना haay neenaa Hey, Naina, my एक सेकंड मुझसे बचकर कहाँ तक भागोगी eessa na jalaa baqattee deemta harka kiyya gadhisi तुम पागल हो गए हो। maal akka ati taateen beeku maraatee jirta दिनों से तुम्हें guyyaa sadii dabre ati eessa jirta yureet जरूरत थी कहाँ थे? waggaa hiriyaa na barbaachisu ati eessa jirta dadhabeen hiriyaa kee ta'ee maali maali maal jechuu hoo ulfuu barbaadde rooyit इट्स नॉट गोना वर्क एनीमोर नैना ka jaalala garuu nama biraa soqatta maal jechuu ati nagaa qabdaami na dhagayeeti nu hiriyaadhaami na dhagaye इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है nama beekaa tokkotu jedhe tarkaanfiin jaalalaa ka jalqabaa hiriyummaadha kan dhumaallee hiriyummaadha tarkaanfii hedduu qofattu hafe कदम बढ़ाओ नैना tarkaanfii kee tarkaanfadhu nina hoggaa san daandii isa sirrii ni argatta yaadi और सोचने के लिए yaaduudhaaf ammoo ansi सारी जिंदगी देता हूँ umrii guutuu siif kenna रोहित न जाने क्या कह गया rooyit akka tasaa maal naan jedhe ऐसा लगा कि रोहित दोस्त guyyaa san akkana na fakkaate rooyit hiriyaa osoo hin ta'in waan biraa waan ta'e na fakkaate wanti biraa sun ammoo maalidha maalitti beeka डे 5 guyyaa shanaffaa हे नैना haay neenaa हे hey हाय रोहित haay rooyit हे स्वीटी haay sweetie akkamati ओह oh ये तुम्हारे लिए kun siif इसमें क्या है? as keessa maaltu jira मेरा दिल onnee kiyya जस्ट किडिंग siin taphadha beebs नाइस ड्रेस qamishii bareeda
लाल मेरे दिल का हाल है diimaan haala onnee kiyyaati waan haalaan sirraa bareedu na fakkaata kun kennaa miti gaaffiidha fiilmiin subaash gaay taal kan jedhamu dhiifama sarara biraa na jalaa bade jaalala rooyit guyyaa jaafa maali kun मैं शायर तो नहीं an walaleessaa miti की लाइंस sarara fuuldura hin beeku an walaloo fuuldura rooyit maaltu uumamaatti jira hawaasa irraa barbaada maali डांस kana सालसा daansi kilaasisii saalsaa डांस क्लास ana hojii deemta daansi kilaas की वेडिंग एनिवर्सरी है guyyaa haadhaaf abbaan kiyya walitti heeruman ayyaaneffatanii kabajuu edan ani hin danda'u व्हाई नॉट सालसा kanaafuu saalsaa haa ta'u jedhee ati के लिए मुझे एक पार्टनर garuu kilaasii isa wajjin ammoo hiriyaa dubartii tokko na barbaachisa बनने वाली है amma silaa ati michuu jireenya kiyyaa ta'uu waan hedduuf ammarraayyuu haa jalqabnu jedheeti hin ta'u ओनली आस्किंग यू टू डांस यार नॉट मारोइंग daansii qofa si gaafadhe malee carraa fayyadamaatti hin jiru शराब calis आखिरी बार मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी yeroo dhumaatiif kana sii godhaans tole છોકરા બહુ ફાઇન લાઈન છે હો यहाँ थी छे मैन galatoomi barshaa गॉड yaa gooftaa dhugumaan jaalladhaanan anilleen jaalladhaan મસ્તી કરું છું saree सी यू लेटर मैन booda wal garra શાયર તો નહીં મગર હે હસીન awwalaleessaa miti akka si argirraa घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सब से हंसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो हर पल यहाँ
जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो. Julia. Dinner ready? Nah, not tonight, darling. Michael? Don't. We're married. क्या कहती हो? maal jetta galgala kana haa goonu क्या कहती हो? maal jetta galgala kana हो पलकों के लेके साए पास कोई जो आए लाख संभालो पागल दिल को दिल धड़के ही जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो. हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो. जो है समा कल हो ना हो. Nice dive.